والله وان أمان هنجت قبو دقيزيوني يتسد دقيام أكا نمني غافسا بكا سني اللي تفتي خياتي أسيسين جنف هنجتك akkuma Ramadan akkuma keetti waa beeksisa akkuma keetti gartee bizinas illee jechuun namaafis hojjetee as ga'ee amma ofii qaba atis nama arra nama jedhallee burqaa qabaachuu dandeessa kanaaf tasgabbaa'e obboleessa kiyya yeroonii fi deemtu yeroonii fi gartee haasoftu nama unkaan ati baroof qaaleessuu qabdaa bar ati amma bar feemas ani beekta akkasuma yaada faatee feemas mucaan kun dhugaa dubbatuuf garuu feemasummaa keessan ati bakka hunda gannaquu hin qabdu. Bakka hundatti if bilaash wanti argitemi qisaasif godhuun qabdu waan kana ta'eefu yeroo bakka sargii deeytus akka gartee wanni akkasitti ispoortanyaan garsiisettee shirshii wanti godhu osoo hin ta'in bakka akkasii maluu fi akkasii ta'utti taa'i dhageessemi eega gartee arsii ta'uu yoo feetes akka booda namni gartee ijoollummaa arsiitu yoo fedhe as deebi'ee booda yoo arsummaa kana kenninuu fi laatanummaa nuyyuu arsummaa kana kenninuu fi gaasummaa jettan ijoolleen arsiidha. Kanaaf garuu akka arsii ta'uu qaba akka arsii ta'uu qaba akka kanatti arsiin ta'uutti himaa akkatti miti akka arsiitti taani. Warri arsummaa naa kennamtuuf jettan lakkoofsa takka takka barreessaa. Shaadaa qabattaa tamma abboo arsiitiif. Wallahi mucaa kana arsummaa kennineefi lafas kennineefi. Maal galchan sila eenyu wal galchan. Yoo du'e bakka itti awwaalan dura gaafadhaa achii booda kenninaa. No, yoo du'e awwaala jedhee bar. No, maaf no jettan. Laftiin jirti. Namni hin jira itti fuuna haa jiraatu. Maal jettan gaa'is yaada keessan lakkoofsa sadii. Haadha baatee ati kenniifi hin feenu. Astaghfirullah. Anu jimmaa fayyaa fedhaa guys warri gastii irraa kana fooloo godhaa hunda keessanii hunda isaanii warroonni biyya kana jirtan fooloo godhaa sultaaniin kadiiriin Kingi Kamal abu Kingi Kamal malu meju jira muutii godhatee haasa'u jira jaarsi dullachi. Kitaaba naa barreessi ati Ahmadiin kitaaba tokkicha barreessi anitu tamsiisa. Ummata ragaa ijoolleen shamarranii wala jimmaa wala wallagga wala argeedhaa keessaan dubbisaati warri biyyarraa dhufuudhaan warri illee hojii galu. Biyyarraa karaan dhaabateera amma biyyarraa dhisa ajandaa biraase. Walli kasadashinii jettanu kasadashinii warri qabdanu keessaan dubbisaa warri hojii malee taatan keessaan dubbisaa hojii sana galchu. Kasadashinii maali? Kingi Kamal warra kasan warri kana salamtanii jirtan jechuudha warri hojii malee taatan. Warri ID paaspoortii waan garagaraa Afrikaa qabdan warri dalagaa dhabdan taatan dubbisan gaamadani. Warri hojii kaampaanii qabaa shirkaa qabaa dalagaa siin feetan siin galcha keessaan dubbisaanii sappoortuudha. Haadha faatee kan immoo giiftiraan habaaboodhaan mana sii bareechaatii fi wallahi mee akkanuma tana inuma jedhime tana inuma jed guys. Guyyaa waan garagaraa kennaafi. Guys wallahi amma laalaati laal ka Ramadaani seena Ramadaani himaa turterrallee seenaa nama hundaa himaa turterrallee waan kiyya kana waan sirrii dubbatte. Guys, onne finger herti eeguno akkallaan soddama wayyaa bar takka takka darba anillee si fangenna qoy onni si fangenna daba Andi batilleen onne Kadaan walti dhiisi Ahmadiin. Kadaan walti dhiisi ati maal godhaa. waa'ee kiyya kana kun osirrii dubbatte ka Ramadaanii Hojiisiiti maa hojiisiiti kan hojiisii ati ittiin taasisu aduutti baatte nani ma kennaafi. Maal godhaa xaarta. waan qabdan naafi qoy Ati kitaabaa fi bicha qophaa'e. Kuno sodaa kuno kadiri fa kuno. kadir makina na gurgura jira moo maal inni akkamii kennaa baadha baateeti baadha baate ono akkatti kanutti wal darba waan qabdan haadha faate akkatti kanutti himi maa inni akkanitti kanutti himi si jechaa jira barra baate. Kenni na Ahmadiin haadha faate Wannoo qabda bada biyya diyaasbooraa maal jetti sila Way. fiiza kaardi moo maaliin bita warri diyaasbooraa gifti akkamiin illee qeeffadha haadha baate illee qeeffachuu bani bara laada illiqeeffatin rabbi adi illiqeeffatin no illiqeeffatin la illiqeeffatin illiqeeffatin la bakka liqisan illiqeeffatin habiibi fi illiqeeffatin wallahi Ahmadiin amma sii kennee nam booda deebi'uu fi qabda haadha faate. credit kaardi okay credit kaardi irraa waa bitanii ada deebiin kennaafi bani okay
Aidii dhaan bitanii. Aayidii miti aayidii la aayidii waan bittu qaba. Aayidii keessaa waa qabdaati. Aayidii ani bitamaa sila giiftiin Dubaayitti. Aidii namaan qabu, aidii namaan qabu. Itee miina baasa dhaqullee adda kabaankii Ahmadiin. Bootaa wayii dhaqne yaada faatee bootaa wayii dhaqne waa baasuuf dhaqne. Aguma namicha bira taa'u wayii namicha bira namicha haasofsiisa beektaa? Soofa namicha irra gatta'ee hirriba xaq. Ahmadiin mi'a qabu. Adda Ahmadiin ursee rafaa barsa uummanni waa akka ofiisaati beektaa uummanni guutuudha ursee rafaa. Ahmadiin daqiiqaa 2-3 keessa akkanuma ergatee 5. Aaree yeroon jedhee narra faara baate yeroon aaree dubbadde rafitiin na qaba. Akkasuma wallaahi anuu yoo akkas anama mataan kiyya yoo aaree jedhe hirriba kana ganna dhiisa nyaata appitaatii nyaataa na cufaa sila bakka ciise tana ol ka'inan godhu na raffisa laal sa'aatii 24 irraallee 24 na raffisa. Akkas maa haadha baate intalli Amala tokko qabna aniifatiin. Tuttiin heeruma itti laa kunuun Ramadaanii. Haadha baate dhaqee walitti himaan tajaajila tokko laa Ramadaan kunuuti. Tuttiin heeruma itti hin jedhe saantuu ishee dhaabittee bishaan dhaabittee dhuftee na bira teesse intalli tokko fidee dhuftee kunuun Ramadaan argeera. Nan nyaanni natti looyidee naan hin gate gurraabaatti hin darbe. Kunuun maayii gaafadhu. Ramadaanii. Sandawii shabittee dhufte sun bareedaa yoo ta'e sitti heeruma jettee waan gaariidha barri yeroo ammaa nama akkasii argachuun ni ulfaata. Arafaa ta'e dhiifama guyyaa gaarii isin haa ta'u nu bira halkan walakkaadha. Okay, ishee sultii koo ishee sitti haa ta'u. Ayyee guyyaa gaarii jabaadha galatooma. Okay. MashaAllah. Haadha baate. Waa'ee dubartii haasa'uu dhiiseera Abaraam. Een. Ahmadiin. Waa'ee dubartii akkamitti haasa'anii rabbeeraati. Warri dhiiraa keessattuu waa'ee dubartii haasa'uun isin irraan bareedu. Dubartii. Laal kaa'u fookii inni irra galu akkana jechaati wanni ijaamee nu malaale qaadha faate fookuma inni irra galu laale qaa mucaa Ahmadiin maashaallah. Asirra ta'e faalat dagalee jedhee bar. Allah. Ya Ahmadiin teeta namo. Allah. Talibaa kalaa baraadha baate. Wallahi rabbi siilaa fi sabibii kiyya rabbi siilaa fi namni mallaqa anu achi galuu dadhabee. Ahmadiin ammaati obboleettii xiyya takkaatu shaarjaa jira. Fakkeenyaaf yooniin amaanaa si kanne dandeessee amaanaa ni baadhatta. Amaanaa ni baadhadhu amaanaan biyya Dubaayii si badduudha bari ijoolleen biyya Dubaayii bari namni tokko amanaa eega malee mana qabu wita mana. Ramadaan ati maal godhu sargii irraan deemte mucaa kana. Ramadaanitti kenni si beeku. Laa Ramadaanitti hin kennatin. Innante memberii taame. Ramadaanitti kenna turise Ramadaanii waan godhu. Warroonni memberii mana kiyyaa isin gurraachatillee memberii ta'a. Hundi keessanuu memberii naa ta'a. Niitoorkiin na qabaa jira waan ta'eef memberii ta'a. Iluu ati yooma laaf goolillee guuttee barsirraa bareeda. Mana sii fuuluu godhaati abaaboodhaan giftiraa waan garaagaraatiin bareechaan. Haadha baate koyi waan hin qabu si makina onnee keessaan qabu. Leenca kenne eega onnee keessaan qabne. Leenca kenne eega onnee keessaan qabne bakka. Maali onnee keessaan qabu. Waan nuti xiqqoo si naannefatanii laa. Hin tuffatu. Aameeti bartuun tummee qabaate beektaa amma bar. Anaayuun kenni akkamitti isii kennita konkaa gurra diishii. Nama kennaas billee laame. Sifeennaa qoy. Kuno. Maaf akkana arrabsa rabbii jedhiiti. Hoolaan kun. Xiyyiitii. Ama mucaa bakka itti awwaaluun beekne akkamii arsoomsina koo haadha faate. Wallahi dhiironni teena tan arsii jechuudha. Diqqaa guddaan keessa wal geettanii mucaa kana arsummaa kennuu qabdan. Thank you Ilushaa. Dhiirummaa kenna arsummaa kennuufii qabdan walla. Sun hin goone walla. Bada ilu koy ilu gifti ka ke nu ga bewa nu chitte sabanat. Thank you Ilu kosi ha guttu. Galatoom leenja. Gifti ka ke nu ra bewa nu chitte sa bora bisarado.
Ilu ilaat. Ada baate. Ilu kana jabe fadhi yeroo geema keetti qilleensi gadhiisa. Warra Dubaay kun attuudhaan kalee ittiin Warra Dubaay gara. Ada baate. Wayyee. Ilu kana jabe fadhi. Koy nama guddaa dubbataadha gurbaa xalxala jedhini. Faamilii iluu fooloo godhaa. Warri gastii irraa hundinuu. Ahmadiin iluudhaaf kitaaba tokko ni barreessimee akkam jettame waa'ee seenaa iluu kanaafaa maalirra jirtame maalirra geessee jirta akkaan dhageetti iluullee seenaa isaa akka waan kitaaba wayii qopheessaa fi jirtutti hin dhagee maalirra jirtame waa'ee isaa kana. Ilu kana jabeessuu qaba moonni sappoortii gochuu qaba. Daasmaraan biyya Yamaniidha, Dubaayiidha, Suudiidha bakka fedhe haa ta'u jajjabeessuu qaba. Mucaan kun mucaa yeroo taphatti illee ijoollee jajjabeessu baay'ee tokko leenca bitee gadhiise jedhanii jabeeffamuu qaba. Akkuma Adaartittis akka Dhimmaattis akka Harargeettis akka Wallaggaattis hundi isaa bira dhaabbachuu qaba. Sappoortii godhamuu qaba. Waa hundaan bira dhaabbachuu qaba. Baay'ee. Mucaan miskiin magaalatti. Gara Dubaay kana harki ni hiikkatu malee gara kaabolee mana jedha. Dubaay Gaafas qarqaaran san waasi qarqaaree ni. Jaartiin iluu kennaa itti qoyme. eenyu ana ergeera. Ilu wallahi. Ilu alillee si wajjin hin jira wallahi. Gama geemi geessitu rabbiin akka nama ana godhee qabeenya naa kenne siifan gadhiisa illee cabdee. Haadha baateetiif siifis Ramadaaniifis. Inni hin kenna malee hin taphatu bar. Hin taphatu miskiini wallahi rabbi sadarkaa guddaa rafaa wallahi. Desbora Ameerikaa jira Ahmadiin. Wallahi jajjabeessaa ilu kana hundi keessan fooloo godhadhaa. Ijoolleen shamarran Dubaay jirtanu kan Ameerikaa jirtanu kan biyya fedhe jirtanu fooloo godhadhaati mucaa kana jabeessaanii fooloo godhaani. Hundi keessan ilu kana fooloo godhadhaa. Fooloo godhaani jajjabeessaanii mucaa jabaachuu qabu fooloo godhaani. Mileenaa keessan mileen. Sargii Kiyaar Bashirin dhatta Ahmadiin. Akkaawwanti miti ilu fooloo deebisi. Sargii Kiyaar. Guys mee warri asirra jirtan namni 800 asirra jirtan kun jechuudha. Warra asirra jiru kanneen iluu irraa qabaatiif fooloo godha. Hunda isaanii jechuudha. Fooloo godhaa gadi qabaatti Keessattuu iluu fooloo godha guys akkaawuntiin isaa guddaan ganda akiraa deeme akkaawuntii kanaan jabeessaa iluu. Saniif jedha bara lama fooloo godheen qabu jala. Yaa hundi keessanuu fooloo godhame iluu. Nama 800 jira fooloo godha guys. Godhaani akkas. Wallahi akkas rabbi sadarkaa guddaa yoo. Sargii Kiyaar Bashirni dhattamooni hafte. Sargii Kiyaar Bashir amma Suudaanii yaani walolaa amma dalagaa Suudaanii galee ammas na fuuchee nageessu nama wala eeyyamaddee na guyyaa sana eeyyamaddee man deema. Namni tokkicha akkas hin qabnetti sirbi yoo sirbitu haa. Kalas akkas seenaa artii galmeessuun qaba Sargii Kiyaar Bashir maaf wajjin ol. Yaa. Galmeessuun qaba. Annaqa. Sargii Kiyaar Bashir ammallee jechuudha akka kana fiisaa sani dirahama 300 bichaa fuutee dhaqee waan jabdu qabadhu dhaqi. Mindaa ji'a takkaaf osoo qabattee dhattee waan gaarii. Bakkoon qabu Suudaaniin gaafa dhangan yaate. Denna kana jabeessu sappoortiin godha. Fooloo godhadhaani haadha baatee gabaati. Haadha baatee fooloo godha. Hundi keessanuu. Guys, let's go. Warra gastii irra jiran kanneen fooloo godhaa hunda isaa. Iluu maaltu si darbee? Moo ofiin buute? Iluu eenyu buusu? Niitoorkiin keessa hin jiru illee qaniin. Ramadaan faashin kanaaf haadha baatee gadi qabaatti fooloo godhaa hundi keessan. Warri jedhan haa jirtan. Ramadaaniif haadha baatee gadi qabaatti fooloo godhadhaa. Gobsi giifti gaalarii keessa galii lubbu torbee kana giifti gaalarii keessa hin galle bari yoo ati giifti gaalarii keessa hin galle natti hin tolu. Kooyin akkuma takka xiqqaa saniin giifti gaalarii keessa galle. Keekii muradhaa kun 50 na galchaa lafaa ta'e. Haadha baatee laa mucayyoo kana miti laasinneen gadda birree. Hola ati bar mijaanaan beektu akkaawuntii guddaa irra bahee fuudhee si kennee achi darbitee dhiifte akkaawuntii san fuudhee amma nama birootii kennaa qoy. Andee kana eeggadha kun sun badee nan kasan fayyadama maal taate. Ajjeefte akkaawuntii fooloon isaa guyyaa irraa ka'aa deema. Natti deebisi bakka kuma dhibbaan ga'ee si deebisa. Aboo sagaleen kiyya jiru? Jira. Injira usmee koo dhageettee? Ayyera kon qabu si deebisa garuu naa deebista waada. Kuma dhibbaan ga'ee si deebisa na kenni hin fudhadha. Wallahi. Wallahi qooshaa Ramadaanii. ربي كيري قوليات كيارو شو مشكلة حبيبي؟ أتمالي في رمضان تكن تما أكاونتي لما تكن تلعب على فاتح هاي الرمضاني أكاونتي دامتي وصو كي قدا كنا فوق النافي قدا كنا نو
Milan kiyya guddaa kana yoo namni an kiyya guddaa kana itti kennuun Wanni kan kee guddaan barbaay'ee wanni kee kam kennita. Aniyyuu san gaafachuu akkaawuntii kiyya kana kiyya kun akkaawuntii kiyya kana namni an itti kennu lubbuu tiyya caala nama jaaladhutti akkaawuntii kiyya guddaa kana kennu. Nama san qubee isaa qofa nu dhayi nuuyyuu hin beekna. akkas. Eenyu jettee yaaddaati. Ani bade ka. Ati karaa barbaadde. Haa? Ana so kana mulu ana barbaadu TikTok silkii nuna gubata kana mulu maal godha. Tun nuna tarti. Uummanni aayi eenyunni. Abbaa Kiyaaro. Wayye. Akkam qophiin Aayi lafa guute. Barreeffadhaa yaadda gara keessanii mee wallaahi yoo nama kana beektan dhugama maqaa isaa guutuu waliin barreessa kaa gaayis maqaa guutuu waliin. Aayi raayi jechuu osoo hin taane guutuu maqaa guutuu. Ibrahim Loodee goobsii kenniif jedha. Raayi eenyu Ramadaani? Yar. Akkam jirte? Gobsi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbo mucaa jette saniin cancellation fi cancellation ke ergedi. Cancellation kau baru mucaan waraqaa qaba. Revisa qaba. Dalagaa qofa barbaada. Irraa onnee darbaa fi Mana nyaataa hin dalagaa qaxala tere. gargaraa onnee kennaa fi abaaboowwan gargaraa darbisnee namoota xiqqaa. Mana nyaataa Onnee kennaa fi beekon sibil lakkoofsaweetiin si kenneef jira. Bari ijoolleen rakkoo qabdi. Kaleessa ammalaan kaleessa mucaa tokko bira dhaqee osoo hin dhaabadhu mana rifeensaa dhufee Kiyaaroo misaa naaf feeree birri 20 narraa fuudha. Ofii mootu dalagaa mana nyaataa hin deemtaa distii dhiqu jettuun sunin ulfaate dhenna biraa deema. Dhaloota akkanaattu jira. Ka dalagaa Mucaan haarawaa beeki. Nama ciisu illee baratee miti dalagamatu namni sadii argattaniirtanii maqaa namni sadii maqaa argattaniirtanii galatooma. Dalagaa mana nyaataa ni ulfaata marree haadhati yaa'anu yoo obboleeyyan tiyya fuudheetiin bakka gurra hoolaatti nyaattanii faarsitan san achi keessa galcheeti dhumattee oolte ijoolleen narraadhati. Kiyaar bakki mucaa keessanii sun hin cufame. Mana nyaataa dalagaa mana nyaataa beekama ulfaatadha garuu dammoo mallayni wayyaa taaran dalagachuudha rakkoo. Mallayni wayyaa midhamee biyya kun Ijoollee suudii bicha dalaga ijoolleen Dubaay